Ani ka jedhu dhiirri dubartii akkam barbaada sira. Dubartii borjiin qabne tagaraan isin laatti jalaksii ta'ee jiru kana garte ka qaamni wal qixxaa'u kan. Kiyya hoo yoo laaltan akkam. Kee lakkoofsa 8. Akkas jedhaa sila waagaa argattani. Bakka oolan irra bakka bulantu caala jedhanii abbaa kiyya. Ati si gaafadhe hoo dhiiras si diidmoo si dhiirtiit. Mamma si fuudhina gammaatti bareeddu tana. Jaartee furdadhee nan namni. Warri hin beeku qoqqote tajaartetti sagalee mi'eessa. Nyaati mi'eessan beekani. Tanare. Abbootu ani bee baqa dhiisiin dhufa mana dhuffee taphanne. Kaamissa hoomen. Afaan baradhi koodduma afaan nan dubbadha kan. Abboo dhiqoo dhagaabee kana akka kan kee kana beeku akka kan ati beeku. Abbaa ibsaa sira miidiyaan keessan guddichi maal ta'e? Mee bilbilee gaafachuudha qoo booda sitti himaa. Sharikaa tiiktookii isin? Maal isin gargaaru abbaa? Waan na gargaartan mana kiyyaanuu gargar na baaftanii? Warri qalama diiman deemee forniingi moo warri kiyyattan sun namarra kaa'u sun isiniimi? Warniingi namatu nutti iyyatee jennaan isinirra kenne. Akka dura mana kiraa keessa jiruun beekaanii. Abbaan kee abadan abbaa kee odoo ta'e kana diimaan irra keetta. Dhageeffadhu warra namarra kaa'uu fi sillee si eebbisa aamin jedhe. Hayyee siifi kan namarra kaa'u sun illee dhiiga karkarroo malee homaan argin funyaan keessa. Abbaa ibsaa maal isiniin jedhan? Uummata si iyyatee kaasuu hin dandeenyu maal gootarree hin abaare. Barallee guyyaa tokko aaretiniin isinirratti riippoortii godhe. Nu galaafatte osoo hin hubatin hin gubatinii jedhe. Leenca moo maali sila kun? Abbaa ibsaa? Leencan ajjeeftan hin jiranii isin? Hin ajjeesee gogaa irraa fuudha dhaabbatatti. Gaachi eegii kun isaa sila? Sila dubbiin ammaa kijibni ammaa namarraa ajjeesiku. Sadee tarreessira isin agarree safara kanatti? Lakki bara. Ani kanaa miti kaa bosonaa ba'u kuni jinnii qaba kanaa miti. Kaa miree ka isin jettan kaa shiboo keessatti paarkii keessa laalan san agarte isa ajjeeftanii isin lakki hin laala. Dura maanatti ni minaaree sila balbala cufannee foddarraan isin laalchisa. Tu mi sono fatto messaggio.